Ummanni walyaamoon miidhagina isaa sirrii agarsiisa jechuun muummee ministeera Abiyyi Ahmed himan. Itoophiyaa fi Xaaliyaan waliigaltee liqii yuuroo miiliyoona 70 mallatteessan. Guyyaan xumura godaantota akka Afrikaa kibbaa bahaan kenname dhiyaachuu hordofee abbootiin maatii isaanii dhiisanii akka ba'an dirqisiifamaa jiru. Kunneen hangafa oduuti shamarra kafunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa waliif TV irraa oduu isaatii kanaaf qabannee isinitti himna. Oduu wajjin kan sinfaana turan Girmaa Guddisaa. Ummanni walyaamuun miidhagina isaa sirrii agarsiisa jechuun muummee ministeera Abiyyi Ahmed himan. Lubbu qabeeyyiin hunduu waan nyaatuu fi dhuguu yoo argate bakka tokkotti argamu miidhagina isaa sirrii akka mul'isu ministeera muummee FDR Dr. Abiyyi Ahmed himan. Misooma qarqara laga qabbannaa irratti gubbaa hanga gaditti biqiloonni nyaataaf oolan dhaabamanii jiru kan jedhan ministeera muummeen simbirroonni firii nyaatanii fi bishaan qulqulluun isaan dhugan jiraannaan akka dhufan shakkiin hin jiru jedhanii jiru. Ummanni walyaamuun miidhagina isaa sirrii akka agarsiisan kan ibsan Dr. Abiyyi yeroo ammaa kanas misooma Finfinneetti hojjetameen bishaan haroo kuufame irratti daakiyyeewwan daakaa akka jiranis eeranii jiru. Mul'ata hojiitti hiikuun qabatamaan akka misooma laga qabbannaa kanatti kan mul'ifamu yoo ta'e qabeenya uumamaa haala kanaan misoomsuun miidhagsuun nama hunda akka gammachiisus ibsanii jiru. Finfinneen ammallee qabeenya uumamaa guddaa nuti hin argin waan qabduuf sirriitti hojjechuu akka barbaachisu kan himan Dr. Abiyyi har'a hamma tokko misoomuu kan ibsu dhaloonni lafa dhufaan kan misoome ilaalaa waan guddataniif kana caala hojjechuu akka danda'an shakkii akka hin qabne dubbatanii jiru. Finfinnee keessatti kan hangammaatti misoome caalaa haroowwan baay'ee biqiltuuwwan firii nyaataman hedduu bishaan qulqulluu fi simbirroonni gosa adda addaa baay'ee arguun barbaachisaadha kan jedhan Dr. Abiyyi Ahmed uumama waliin wal simee jiraachuun yoo hin danda'amne uumama kunuunsuu yoo hin dandeenye adabbiin uumamaa ulfaataa akka ta'e himanii jiru. Akkuma ilaalcha addunyaatti saayikoolojikaal warfare lolxiin sammuutii yaada namaa jijjiiruuf taasifamu ecological warfare kan ta'es akka jiru ibsuun dhaloonni dammaquun kunuunsa biyyee bishaanii fi qabeenya qilleensa irratti fageessanii yaaduun hojjechuu akka qabanis ibsanii jiru. Kanaaf jiraattonni magaalaa Finfinnee misooma biyya biraa daawwachuun inaafuu qofa osoo hin taane hojjechuun akka danda'amu agarsiisuun barbaachisaadha jedhanii jiru. Imala hiree baha Afrikaa waloon bocuu bu'uureeffate waggoota darban keessatti Itoophiyaatti hojii hariiroo alaa irratti jijjiiramni guddaan mul'atee jira. Imaammanni hariiroo alaa mootummaa falaasama ida'amuu bu'uura godhachuun boqonnaa haaraatti ce'ee jira. Mootummaan hariiroo dippiloomaasii walta'iinsa gamlamee qofuratti hundaa irratti gara tarsiimoo ollaa bu'uureeffate jedhuun walitti hidhamiinsa dinagdee naannawaa fi nageenya waloo irratti hundaa'e hojiitti hiikee jira. Kunis hariiroo seenaa fi aadaa Itoophiyaa biyyoota ollaa ishee waliin qabdu gara tumsa dinagdee ammayyaatti jijjiiruuf tarkaanfii murteessaa ta'edha. Milkaa'inni dippiloomaasii Itoophiyaa waliigaltee mallatteeffameen qofa osoo hin taane piroojektota hojii irra oolanis madaalama. Mootummaanis misoomni kophaa isaatti fufiinsa hin qabu jechuun badhaadhinni Itoophiyaa tasgabbii fi misooma biyyoota ollaa waliin wal qabate akka ilaalamu taasisee jira. Bu'uura kanaan Jibuutii waliin walitti hidhamiinsi ibsaa fi bishaanii uumamee alargii humna ibsaa guddisuun sharafa alaa argamsiisuun alatti guddina industirii biyyoota ollaa deeggaruuf gumaacha guddaa taasisee jira. Akkasumas Keeniyaa waliin piroojeektii buufata doonii lamuu fi Suudaan kibbaa waliin waliigaltee daandii daangaa ce'uu dheerinni isaa kiiloomeetira 220 ta'e ijaaruu biyyoota naannoo walitti hidhuu fi hariiroo daldala isaanii cimsuuf tarkaanfii tarsiimoodha jedhamee jira. Investimentiin Safarikoom immoo walitti hidhamiinsa naannoo cimsuu qofa osoo hin taane jiraattota naannoo daangaa keessa jiraatan gidduutti daldalaa fi hariiroo hawaasummaa fooyyessuuf gumaacha olaanaa taasisaa jira. Itoophiyaan yeroo rakkoo biyyoota ollaa ishee cinaa dhaabbachuu ishee hojii qabatamaan agarsiiftee jirti. Yeroo ce'umsa siyaasaa Suudaan keessatti gahee araara taphattee fi waraanni erga jalqabee booda mootummaa Suudaaniif deeggarsa namoomaa doolaara Ameerikaa miiliyoona 15 kennuun kutannoo nageenya naannoo mirkaneessuuf qabdu agarsiiftee jirti. Karaan kun naannoo gaanfa Afrikaa iddoo dorgommii humnoota alaa irraa gara naannoo misoomaa fi abdii waloo ta'etti jijjiiruuf kan kaayyeeffate yoo ta'u yaaddama rakkoo Afrikaatiif furmaanni Afrikaanotaa jedhu irratti kan hundaa'edha. Mootummaan yaaddama ida'amuutiin walitti hidhamiinsa dinagdee saffisiisuu fi daandii baaburaa, daandii konkolaataa fi bu'uuraalee humna ibsaa babal'isuuf hojjechaa jira. Keessumaa fedhii
daldala Itoophiyaa dabalaa dhufee guutuuf biyyoota ollaa waliin waliigalteetti fayyadamaa buufata doonii walqixxummaa fi bu'aa waloo irratti hundaa'e raawwachuuf hojjetamaa jira. Tarsiimoon dippiloomaasii ollaa irratti xiyyeeffate kun bu'aa siyaasaa yeroo gabaabaa irratti kan hundaa'e osoo hin taane dhaloota dhufuuf bu'uura obbolummaa cimaa kaa'uuf kan akeekamedha. Tarsiimoon kun Itoophiyaan naannawicha keessatti utubaa nageenyaa fi giddugala daldala taate akka itti fuftu kan dandeessu yoo ta'u, Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane baha Afrikaa guutuuf wabii badhaadhinaa ta'uu danda'an imalli eegalamee abdatamee jira. Kunis yaada hariiroo idil addunyaa nagaan dinagdee irratti hundaa'e bu'uura waan maraati jedhu hojiirraa kan oolchudha. Biyyoonni bu'uuraalee misoomaa waliin yoo qooddatan waraanni gama lameen irratti miidhaa dinagdee guddaa akka fidu cimsanii waan hubataniif nageenya filachuun dirqama ta'uu haa ta'u malee malli kun qormaata ni qaba. Keessattuu tasgabbii dhabuu siyaasaa hanqina maallaqaa fi dhiibbaan humnoota alaa rakkoo ta'uu akka danda'us tilmaamamee jira. Garuu koriidariin dinagdee bu'aa waloo uumuu yoo dagaagee faayidaan uummanni argatu tarsiimoo kanaaf bu'uura cimaa ta'ee tajaajila. Itoophiyaan nageenya naannawaa misooma waliin walitti hidhuun humna ishee giddu gala humna ibsaa daldalaa fi geejjiba ta'uu qabdu fayyadamuun hiree fuuldura baha Afrikaa haala haaraan bocuu irratti argamti. Karaan kunis jijjiirama dippiloomaasii biyyoota Afrikaa biroo fakkeenya ta'uu kan danda'uudhaas jedhamee jira. Itoophiyaa fi Xaaliyaan waliigaltee liqii yuuroo miliyoona 70 mallatteessan. Itoophiyaa fi Xaaliyaaniin waliigaltee liqii yeroo dheeraatii kaffalamu yuuroo miliyoona 70 hojiiwwan fooyya'insa dinagdee mandhaalee fi misooma raawwachiisuuf kan oolu ta'uu ministeerri maallaqaa obbo Ahmed Shidee ibsanii jiru. Waliigalteen liqii kana ministeerri maallaqaa obbo Ahmed Shidee fi Itoophiyaatti ambaasaaddara Xaaliyaan Seem Vaabriizii mallatteessanii jiru. Ministeerri maallaqaa obbo Ahmed Shidee wayita sana akka jiranitti waliigalteen liqii kun michummaa jabaa biyyoota lamaan gidduu jiru kan agarsiisuu fi hariiroo seenaa yeroo dheeraa qaban caalatti kan jabeessudha. Waliigaltichi kanaan dura qaama hammattootumsa biyyoota lamaan gidduutti taasifame ta'uu isaas eeranii jiru. Deeggarsi maallaqaa kun tarkaanfiiwwan fooyya'insa dinagdee fi galmawwan misooma Itoophiyaan jalqabde milkeessuuf gumaacha akka qabu ibsanii jiru. Itoophiyaan riifoormii dinagdee guutuu hojiirra oolchuu marsaa lammaffaa milkiidhaan xumuruu ishee ibsanii jiru. Kana hordofuun baankiin addunyaa hojiirra oolmaa riifoormii marsaa sadaffaatiif kan oolu deeggarsa bajeta mirkaneessuu isaa yaadachiisanii jiru. Mootummaan Xaaliyaanii carraaqii misoomaa fi fooyya'insa dinagdee Itoophiyaatiif deeggarsa maallaqaa taasisuu fi michummaatti fufiinsa qabuuf galata galchanii jiru. Yaada jibbiinsa walaba ta'uun ilaa fi ilameetti amanuun abshaalummaadha jedhan jiraattonni magaalaa Finfinnee. Jiraattonni magaalaa Finfinnee yaada jibbiinsa bilisa ta'uun marii biyyaalessaa tokkummaa guddina fi nageenya Itoophiyaa ijaaruun barbaachisaa ta'uu ibsanii jiru. Jiraattonni akka jiranitti tokkummaa guddina fi nageenya Itoophiyaa cimsuuf mariin biyyaalessaa lammiilee hunda hirmaachisee fi hammatee murteessaadha jedhan. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kallattii gaarii irra akka jiru ibsanii fuuldurattis rakkoolee jiran mariidhaan hiikachuun waliigaltee cimsuu fi Itoophiyaa nageenyaa fi guddina badhaatee ijaaruu fi waliin hojjechuun barbaachisaa ta'uu eeranii jiru. Hojiin Koomishinii Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa gaggeessaa jiru akkuma kanaan itti fufuun rakkoolee akka biyyaatti jiran sirnaan adda baasee nageenya ijaaruu fi haala mijataa yoo uume bu'aa gaarii akka fiduu amantaa qabanis himanii jiru. Nageenyi waaraa guutuu biyyattii keessatti yoo mirkanaa'e hojiiwwan misoomaa Finfinneetti mul'atan naannolee biroottis bal'inaan raawwachuun akka danda'amus kaasaniiti jiru. Waliigaltee dhabuu fi garaagarummaan yaada Itoophiyaa keessatti mul'atu humnaan osoo hin taane mariidhaan furamuu akka qabu ibsanii mariin tokkummaa guddinaa fi nageenya biyyattii ijaaru furmaata bu'uuraa ta'uu ibsanii jiru. Sabaan yookaan amantiidhaan walitti bu'uun eenyuufuu faayidaa akka hin qabne ibsanii uummattoonni waliin isaaniif miidhaginaa fi humna ta'uu beekanii yaada jibbiinsaarra bilisa ta'uun barbaachisaa ta'uu dubbatanii jiru. Jiraattonni kunneen adeemsi marii biyyaalessaa sadarkaa biyyaatti jalqabame garaagarummaa mariidhaan hiikuun waliigaltee waliinii uumuuf carraa guddaa ta'uu ibsanii jiru. Yaa'iin marii biyyaalessaa Itoophiyaa adoolessa 8 bara 2018 irraa eegalee magaalaa Finfinneetti ifatti akka jalqabamus ibsamee jira.
Hooggansi garichaa nagaaf misooma waan hin barbaanneef naannicha filannoo keessa akka bahu taasise jechuun Leetanaal Jeneraal Yohaannis Gabra Masqal himan. Naannoo Tigraay filannoo keessaa kan baheef naannicha keessaa hooggansi Abut duraanii nagaa fi misooma barbaadu akka hin jirre kan mirkaneesse ta'uu Leetanaal Jeneraal Yohaannis Gabra Masqal ibsan. Leetanaal Jeneraal Yohaannis haala wayitawaa naannoo Tigraay bulchiinsaa naannoo Tigraay wajjin wal qabate akka himanitti miidhaa hawaasummaa xiinsammuu fi dinagdee waraana hamaa Tigraayitti mudate hordofee qaqqabee wal'aanuuf filannoo dimokiraatawaa deemsisuuf jijjiirama siyaasaa saffisaa fiduun dhimma murteessaadha jedhan. Gareen seeraan ala Abut kan nagaa fi misooma hin barbaanne Tigraayin filannoo keessaa baaseera kan jedhan Leetanaal Jeneraal Yohaannis erga waliigalteen nageenya Piriitooriyaa sarbamee as haalli naannichaa fi hireensaa gara fuulduraa balaarra bu'uu dubbatanii jiru. Rakkoolee naannichaatti uumaman hundaa furmaanni filannoo dimokiraatawaa ta'uu eeranii filannoo dimokiraatawaa ala nageenya waarawaa fi jireenya idileen dhufuu hin danda'u jedhanii jiru. Waraanni nageenya kan dhabamsiisu madda buqqaatii fi gidiraa ta'uu irra darbee hamaa wal'aanuu rakkisaa ta'ee dhaloota ittaanu dhiisee kan darbu ta'uu ibsanii naannicha hooggansi kana hubatee ummatichaaf nagaa dimokiraasii fi misooma yaaduu dhabamuunsaa kan nama gaddisiisu ta'uu dubbatanii jiru. Ummaticha dhiibbaa fi yaaddoo hooggansa garichaa keessaa bahee jireenya isaa akka itti fufuu fi misoomni akka mirkanaa'u waliigaltee nagaa Piriitooriyaa guutumatti hojiirra oolchuuf filannoo dimokiraataa adeemsisuun jijjiirama fiduun barbaachisaa ta'uu Leetanaal Jeneraal Yohaannis hubachiisanii jiru. Guyyaan xumura godaantonni akka Afrikaa kibbaa bahaa kennamee dhiyaachuu hordof abbootiin maatii isaanii dhiisanii akka bahan dirqisiisaa jira. Afrikaa kibbaa keessatti jibbiinsi godaantota irratti agarsiifamu garmalee babal'achaa dhufuun wal qabate lammiin Maalaawii Joon Aaleen uffata muraasa boorsaa keessa naqatee michuu isaa ishee lammii Afrikaa kibbaa taatee fi ilma isaanii kan ganna tokko geggeessuun biyyattii keessaa bahuuf geejjiba qabatee bahaa akka jiru miidiyaaleen gabaasuurratti argamu. Inni ergaa dhufeen godaantota kumaatamaan lakkaa'aman kanneen biroo waliin guyyaa afuriif magaalattii keessatti buufata yeroo durbaan keessatti eegaa jira. Isaanis gaafa xubijji 30 duraa jechuunis guyyaa xumura seeraan alaa kan gareen farra godaantota biyyattii akka ba'aniif ka'an dura deemuuf abdiin eeggachaa jiru. Mootummaan biyyattii guyyaa xumuraa kana beekamtii kan hin kenninee fi gocha jeequmsaa kana kan balaaleffatu yoo ta'u mootummaan biyyootaan Afrikaa kanneen biroo fi dhaabbata hawaasa siviiliitiin gocha kana dhaabsisuu dadhabuu isaatiin qeeqa irratti dhiyaataa jira. Yeroo ammaa kana keessatti lammiileen Afrikaa kibbaa keessatti jiran yaaddoo guddaa keessa jiru. Kanaanis biyya gallakkisanii bahuu irratti argamu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduu isaatii kanaaf qabanii asumatti goolumneeti jirra waan faana turtaniif horaa bulaa deebanaa.